ofii koo kenneefi ergaan kan sii ta'e koo jaalalaan baree amma yaa galuu koo galaane maal yaa galuu koo galaane erga gabbaruun keenya hin taane erga hammachuun keenya hin taane bukkisaa nu keessaa jarri nuuf hin taane bukkisii of keessaa diina siif hin taane. Natti hin bareedne maal akka ta'e hin beeku malee. Ashama hordoftoota chaanaalii King Caalaa kan fayyaa keessan baga fayyaa taatan hadda viidiyoo tokko qabannee dhufnee jirra prank yoo hojjechuuf jechuudha. Prankichi maal seetanii ጓደኛ badhaasatu jira jechuudha kan fuulduratti muuziqaa baasuudhaaf hedduu jechuudha itti qophaa'aa jirudha. Asumaanillee ispoonsara ta'uu fi dandeessu. Isaaf sagalee wantoota jechuudha. Badhaasa maal jedhee itti mee akka waan ani waa'ee muuziqaa biraadhee jechuudha. Muuziqaa caalaan si haa gamaggame yookaan immoo caalaan si gamaggame sana booda nama biraatti ogeessa biraatti si haa ergu akka waan jedheeti itti meeti jechuudha. Ani kanaaf inni hin dhufaa jira jechuudha. Bilbilamee firaa dhufaa jira. Achi booda maalan jedhaani ani muuziqaa naa sirbi jedheen jechuudha. Sana booda muuziqaa sana harkattan tuffadha jechuudha. Baay'ee harkattan tuffadha. Mucaan hiriyaa kooti inni san beeku beeytanii akka waan akka caalaan ogeessa wayii ta'e teknika muuziqaa ta'eetan bilbilee waameen ture. Inni gammachuudhaan dhufaa beeytaa caalaan ammoo waan akka inni sirbisaa kun gaarii hin taane wayiitti jalaatu fanne baay'ee jalaatu fanna. Kanaaf pirankii kana akka jaalattan abdiitti goona. Laayikii godha namni amma dhufe immoo sabskiraayib godha. Kan itti mana viidiyoo qabannee dhufnee itti sinaa oofnu baay. I feel good. Nah, amma maal gochuu barbaadde? Sagalee kan kenna fudhadhe jedhu. Sagalee kee waraabeetiin jechuudha. Waa'ee biitii maali waan jedhamu san ogeessa gaafanne achi booda akka ta'u goone namatti erguu barbaade. Walumaa galatti muuziqaa tokko nuu filatta jedhu. Muuziqaa san irratti hagan beeku hagan jechuu barbaade itti daddabalee jechuudha. Bakka kanatti qannasii bakka kanatti dabalii manaa waan jedhu. Achi booda edit goone laasa'u maala akka. Nana miti. Chala. Baru kamu kayak kamu kapsul pun. Amma kamu tuh sendiri agar. Amalah ada because ready kan. Lo kan tahu kapsul kan? Juga kapsul. Arah kau kamu musik mah tahu mana sih juga form musika kabatu mana musika kamu. Ati farfatti waan biraas jettee sirbaas taate jechuudha. Sagalee kee irratti waan biitii waan akkas akkasii sana ilaalame achi booda isarratti hundaa malee rakkoo hin qabu. Nama sagalee tokko nuu jette jedhe muuziqaa bareedaadha jettee yaadde. Kabarreesse keessa jechuudha. Fakkeenyaaf kan namaatillee yoo ta'e fakkeenyaaf hin jira miti kan weellistoota keenya maal yoo jiraate jechuudha. Isaan keessaa waan tokko nuu jetta. Achi booda badhaasa innis waan ta'e siyaa jedhu innis waan ta'e sin jedha jechuun qaama fakkeenyaaf sagalee fokkisaa maal jennee waraabni waan hin taane wayii callisnee mayoo erginu hin fokkisu. Kiyyoosaan jalaa qabdanii baruu. Jalaa qabu miti amma laale muuziqaa tokkicha jette jedhe fakkeenya muuziqaa ta'e wayiin hojjetta. Sagalee sana irratti bakka ta'ee fi ta'uu baatedha walumaa galatti jechuudha qabu. Ajalkan nure. Sirba kamiin haa eegallu. Amma yaa galuu koo kan jedhu saniin eegalla. Galuu koo ani eenyuti? Kiyyoo kan ofumaa kiyyaa barreesse. Sirbu. Jalqaba garuu osoo kan nama biddeen kana budaan isaa wayi. Moo fakkeessimee kan nama weellisa tokko. Kan weellisaa tokko. Bakka artistoota Oromoo jira miti. Afaan kamiinuu haa ta'u afaan Amaariffaa afaan Ingiliffaa Tigiriffaa. Kan fakkeessitu eenyu dhaggeeffatta. Kero dajala bari itu berarti anu foli weellisummaa asii keessa jira miti. Sagalee fuulduratti weellisaa bareedaa ta'udha. Akkasumas illee andu ala moollaa keetiin itti rakkaata. Nah, walumaa galatti
kan Andu'aalam garuu baay'ee illee tolnu jechuu baadu. Jechuun qaba ta'e bakka rakkoon qabu. Kan weellisaa kamiyyuu haa ta'u. Michuu dhugaa yaala seekoo. Michuu dhugaa yaala seekoo. Sirbicha na lama daara. Amma magaal qalloo koo jechuun dandeettii garuu wantoota. Weellisaan sun akkatti sirbee jira miti wantoota san bakka itti cabsuu qabu bakka itti sagalee kaasuu qabu bakka itti gadi buusuu qabu waan akkas akkasii jechuudha. Bakka sanitti gadi qabdee bakka sanitti ol baastee jechuudha waan akkasii. Ishi weellisaa biraa hoo jira. Yaale beektaa sirbicha yaale. Amma maal seeti gisee baay'ee kan ofii wannu jedhu kanarratti waan bakka waan keessattuu gara qabsuu mana waan akkasii irratti waan yannoo godhuufi xiqqoosi kan namaa kan agarsiisaa xiqqootti yaadee akkasitti reedii godhe sagalee namaa fakkeessuu kana waan jalqabaniif kiyyuma kana fakkeessee osoo isin xiqqoosi bakka intini jedhutti waliin laalle. Kan keetti Amma yaa galuu koo galaane maal yaa galuu koo galaane erga gabbaruun keenyan taane erga hammachuun keenyan taane bukkisaanuu keessaa jarri nuuf hin taane bukkisii of keessaa diina siif hin taane sareen galtuu nuti galteetoo darbaa nurraa argannaanii garaa galteetoo nu nyaatti. Harka keenyarraa dhuunfannaanii gadeen guluufan beenne sussuka farda guluufa seeti gadeen guluufan beenne sussuka farda guluufa seeti nan dubbadaka yoonduu illee biyya koo falmeeti nan dubbadaka yoonduu illee oromiyaa falmeeti yaa saba koo yoo dubbattee dubbii yaa lammii koo yoo callistes dubbii gumaanni kee dhibee deebiin kee dhukkubbii gumaanni kee dhibee deebiin kee dhukkubbii ifaaduu guyyaatiin osoo ijji kee ilaaluu balbaluma kee irratti dhugaa kee awwaalu balbaluma kee irratti dhugaa kee awwaalu yaa saba koo finfinneen kanuma keetii maaliif irratti si nyaarti haala gaanii hin callisini falmadhuka deebitee deeboon barasanii hin callisini falmadhuka deebitee roorroon barasanii deebitee deeboon barasanii deebitee roorroon barasanii deebitee roorroon barasanii poolisii oromiyaa gaachanaa saba kiyyaa maarree harki harka nyaatu diina ofii malee akkamiin dagatta seenaa goota kalee akkamiin dagatta seenaa goota kalee mee akkamiin dagatta seenaa mustee kalee akkamiin dagatta seenaa goota kalee akkamiin dagattu seenaa goota kalee akkamiin dagatta seenaa goota kalee. Sagalee kee adeen gadda irraa tole jijjiirtee ture. Jechuun walumaa galatti miti dhiyoo bilbila dhaga'ee fi kan wantoon. Maali wanni nyaatte? Mootii kenniisaa nyaatte. Beekaa fakkeenyaaf sagaleen tokko yeroo si keessaa bahu jechuudha weellisaa taatee yeroo si keessaa bahu. Sitti bareeduu danda'a. Miti keessa keetti bareeduu danda'a. Garuu inni ati si keessaa bahu sitti bareedee fi nama biraa sitti bareedu adda addummaa qabaachuu. Ani xiqqoo sabboota gari iddoo tokkotti iddoon qal'atu ni jira iddoon fudhatu ni jira. Amma sagalee jechuudha bakka dheeressitu hin jira miti. Muuziqaa sirbitee bakka dheeressitee baastuu fi bakka gabaabsitee iddoo sanitti kutte jechuudha. Fakkeenya bakka akkamiin dagatta. Seenaa goota kalee. Seenaa mustee kalee. Seenaa goota kalee akkamiin dagatta. Seenaa mustee kalee. Dheeressii baasi. Dheeratu bootaan kun. Bakka san bakkuma san jechuun naannuma san baasitu amma xiqqoo dheeressii baasina. Furdisiitu akka kana. Poolisii Oromiyaa maarree gaachanaa saba kiyyaa harki harka nyaatu qallisaa deemee qallatu. Achii jechuun amma sirma jira. Qallisaa malee. Harki harka nyaatu iddoo jedhu sanii. Harki harka nyaatu diina ofii malee akkamiin dagatta seenaa goota kalee akkamiin dagattu seenaa goota kalee akkamiin dagatta
seenaa mustee kalee akkamiin dagattu seenaa goota kalee. Akkam amma Ammaariif Qallatee. gaarii natti fakkaata garuu amma ati jaala akkam jettu. Ogeessa sulaalchifne wayii kana caala. Eh. Fakkeenyaaf waan itti walumaa galatti natti hin tolle. Dhugum isuma dhugaa dubbachuuf jechuudha. Dhugaan jedha. Maaliif seete? Wanti si keessatti liqinfamee jechuudha. Na keessatti liqinfamuu Dhabuu danda'a. sirrii. Keessattuu muuziqaan siyaasa Oromoo kun jechuudha babbareedee bahuu qaba. Namni callisee amma fakkeenyaaf yoo ilaaltanii jiraatan jechuudha. Muuziqaan siyaasaa bahaa jiru jechuudha. Baay'ee fokkisaa. Jechuun wantumti isaatu Ta'e jedhaniituma walitti himumti isaatu jechuudha. Amma walaloo waggaa tsaafan jechuudha. Eh. Qubeen dhumaa fi qubeen lammataa walitti qajeeluu qaba miti. Isumalluu adda diiganii jechuudha. Kan walitti qajeelee jira. Amma sun immoo amma fakkeenyaaf akkasuma jettee hojjettee muuziqaa hojjettee jechuudha. Yoo gadi baas tokko inni arrabfamtaa siyaasa sirbitaa siyaasa kee immoo yeroo sirbitu jechuudha bareechitee baasuudhaa qabda siyaasa hojjetu san. Eshi mee hundaaf itti deebiin muuziqaa tokkicha nu jettaa. Kan biraa moo? Kan biraa yoo qabaatte. Kan biraa nu liqinfamuu danda'utti. kan biraa mee Beektaa. kan jaalalaa wayii tokko kan barreessin jira. Isa mee xiqqoo siirraa isin jedha. Anuu qaba tokkitti kanaaf caaltuu kumaa jaalalli siif qabu yoomuun qabuudhumaa tasalleen qabuudhumaa ofii koo kenneefi ergaan kan sii ta'e koo jaalalaan baree galaana jaalalaa walakkaana keessee jaalalli ishee gubee onnee koo madeessee jaalalli kee gubee onnee koo madeessee narraa fachiistee maatii kootiif firaa mana yoon ooleyyuu yaadni koo si biraa mana yoon ooleyyuu yaadni koo si biraa Ndeno akka bakka Haan kana ilaalta jaalladha. ittiin xumurree garuu Dhiisnu dhiisnu. Antee kun Isuma dhugaa walitti himuu wayyuu walumaa galatti hin bareedu. Hin bareedu. Amitu. Natti hin bareedne maal akka ta'e hin beeku malee. Frank si kacau. Baca lagi sekali. Juga maal baca bari. maal yaadanii jiru yaada bara bakka yoo ta'uu baate asitti riitimii waan muuziqaatti galmaa fidanii bakka hin gachaaffaman ka'ee mana kana baachaa jira. Anis lama orang lewat mana jurat dia ada. Kalau kenapa mana jadi itu? Juga lebih gitu, baca bari. Baca bari. Juga lebih banyak tuh dia. Ijoolleen maal yaadan jedhee naa galuu didee Isan nama kisah mana yang mau jadi kan? Baru lupa sudah ada bebeta. Tas aku cister. Kuning mana di sini? Kamu gafi itu punya ada yang beda. Saya lagi kau anu nak balik. Gafi Tu kan, kalau kau tak ada bebeta. Ija kita nak ada kita benar. Amal lentan ini ceriaan. Baca bari. jechuun naallee hin galle isin akkasirra deddeebisnaan Jadi kita hari baca. ala bahee Bayar ya. Ya ada gubah angkol family bayar. maal seete ani bakka adda addaan kunne yeroo biraa sirriitti itti qophaa'ee dhufa caalammaa gadi bahee jechuudha malee mana namni Ada baru. Karena mau wal. Si jaman sagalee ofuma afu akkasitti xaafatte wanni sirba kana hojjechuun baay'ee nama ajaa'iba.
Dhugaa rabbi. Kenapa dari awalin itu dari Baay'ee namatti tola dhugaa baay'ee artistii Muhammad jennuuni baay'ee sagaleen isaa baay'ee bareeda isinuun murteessuu dandeessanii ani garuu firaankii kana caalaa gochuun heda ture baay'ee namatti tola hundaafuu baay'ee bareeda jechuudha sagalee nama tokko jechuudha osoo muuziqaan seeniin artistootuma gurguddaa isaaniitu jechuudha osoo meeshaan seeniin baay'ee fokkisa. Kan keemmoo dhugaa baay'ee bareeda meeshaan immoo osoo caalaa seeni kana caalaa fuulduratti immoo namni kun muuziqaa hojjechuudha asumaan immoo jajjabeessa isin jaallannaa mucaa dabdi isin argamu irraa qara bu'annaa wanti xiqqoo beektanii gara tokkoon gammadees inna eessa beektanii waan jechuun maal akka jedhu beeku hiyyaanis keessa kiyyatti wanta akkasii akkas jalqabuma sodaatteetta beektaa piraankii na gochuu eddanii jedhee shakkeen ture shakkeera garuu naaf hin galle dammoo isaan akkana isinirraa waan akkasiin eenne ture beekte jechuun akkanatti akkana gootan jedhee yaadne kanuma raappiitti jijjiiruuf tureeyyuu amma raappii gara raappiitiin godhumoo raappiidhaan kan jette bareedaa anu qaba tokkitti kanaaf caaltu kumaa jaalallisiif qabu yoomuun qabu dhuma ofii koo kenneefi erga akkasii ta'e ako jaalalaan jaalalaan mariisa na irraa fachiistee maatii kootiif fira mana yoo nooleyyuu yaani koo si bira Galana jalala ola kana kese jalali she gobe oni ko ma dese sinjalana sin kabanya yo subscribe share like godun Orang kita video kana like gochuuf hin dagatina sin jenna dagaan nu sura